Magaalaa Adaamaatti raabsaa meeshaalee filannoo akkaataa karoorfameen xumuruuf hojjetamaa jiraachuun ibsame. Filannoon biyyoolessaa marsaa 7ffaan wiixata dhufu gaggeeffama. Akka magaalaa Adaamaatti buufataaleen filannoo 353 yoo ta'an, filattoonni 300,000 fi 13,457 galmaa'uu odeeffannoon qabnu ni mul'isa. Qindeessaan naannoo filannoo Adaamaa tokko Obbo Dabalee Warquu akka naannoo filannoo kanaatti buufanni filannoo 202 jiraachuu himanii meeshaaleen filannoo buufataalee filannoo hundaaf haala gaariin raabsamaa jiraachuu dubbatan. Qophiin kanaan dura godhame tokkoffaa meeshaalee raabsamanii fi isa jiraachuu isaas mirkaneessuudha. Ammatti immoo isa raabsaa jirra jechuudha. Buufata filannoo 202 raabsa kaleessa eegalle almost buufata filannoo 90 caalaniif kaleessa irreerra. Waliigalatti garuu kan hafan har'an xumurra. Meeshaalee filannoo karaa nagaa fi eegumsa qabuun geejjibsiisuuf caasaalee nageenyaa waliin qindoominaan hojjetamaa jira jedhan. Kanaan duras warra nageenyaa wajjin hojjechaa turre isarratti ammas haala jiru eegumsa isaa akka qabaatu, eegumsa gahaa akka qabaatu, meeshaanis gaafa geejjibamu eegumsa gahaa qaama nageenyaa wajjin, poolisii wajjin, milishaa wajjin akka geejjibsifamu haala sanaan hojjechaa jirra. Raabsicha yeroo qabameef keessatti guutumatti xumuruuf hojjetamaa jiraachuu kaasan guyyaa filannoos yeroon argamuu fi filannicha dimokiraatawaa taasisuun haala danda'amu irratti hojjettoota buufataaleef hojiin hubannoo uumuu taasifameera jedhan. Actually wanni hafu kana booddee meeshaaleen wanni geejjibsifamuu qabu almost paak ta'ee dhume geejjibsiisuu qofa har'an xumurama. Garuu hojjetaan keenya haala kamiin guyyaa sana yeroodhaan argame yeroodhaan eegalsiisa kan jedhu irratti hojjechaa jira jechuudha.